guyyaa tokko mooyyee irra taa'ee mataatti eeggachaa jira. Mooyyee irraa naa kan garbuun tuba yennaan irraa siin ka'u mataa koo cimee birgootee achumatti na qabdee na tumte oromoti. Biraazil ubeerratti beeki. Yoo milikin isaan irraa badee hin jira ture naannoo safara kana. Ogo mooyyee ani ganna dhabeettanii oromoti ifa eera bakki ifa sila jiruuf irraa ka'uun barbaanne. Qoyaan gammataa goofita hiika eefita utti naa obsiin je hin bijette mooyyee kana kana haa ilmoosaa kana qabattee haabatti hin bije kai jettee na darbatte hin bije lafa keessee oromooti ya garbu akkuma kanatti micciirtee na qabate achi obboleessi ko anarra gore moo sirra gore moo lamaan keenya la sirra goreetu akka asilitti moggaa waaqayyo maarsiitan likki jaallatti beektu waan tokko gooteeti taanaan hamma ofii ishee xumuratutti ishiin jettu hin binjetti malee ishiin jettu. So mataa ishee kana filachaa jirti ka'ee garbuun taffagaan jedheen akkuma namaa jechuudha. Tiitiin naman gaafatti hin barbaadatte akkas hurgufamte bayyesuusam ka'ee giifti kuqooyi. Masih kakek nesta. Saya harus lunar ulfa. Simmana rogaru. Shula marar tare tayyiban soji fi amali rakate kasi. Maro ifa era ka wakti ganna rom nasi pasi roba. Ama do brake o ambra ifa chuna kana malta det. So kana rinkawatta. Ha na. Brazil narra gori la sirramiti la akka la sirram gorre la dubarti mana keessatti quufte nurratti warreebdu ishee lamaanuma keenya tume. Lamaanuma keenya tume gara nam tokkoyyuu hin gorre. Dawwallee gaafa nam lakki. Garuu ani maalitti wanti surreessa qaba egaa isuu dishna caatii keessa dagututi. Anis harmee kun narratti ufe ka ajjeefte mucaatii jettee isa reebiti. Ani surreessa qaba egaa isuu dide. Oh, si aballe somebody ki kan ke. Ati tamanan itu bari ke. Dia maarif waan ifa tokkooti maali ona ma obsite. Lafa. Lamma tachi qarabet utti si obsaan hojii ise. Hasaadha. Nga bakki isheen baddee addanna hin jirti yoo amma bakki ishee bakki mocorra buna addisa qaba buna addisa ijoollummaa anaafatti warreemu. Gana. Kee gara fuula duraatiin balleessi fedha daqiiqaa 15 guunneef jette dhiirri tokko immoo si wajjin ciise otoo nikaasii hin dhatiin otoo maatiin kee hin bariin otoo hiriyoonni isaa hin bariin otoo firmaa irsaa fi niitummaa hin qabaatiin si wajjin ciisee jennan wallaahi billaahi tillaahi ila rabbiin kun natti shaaye yommama sana si galagalee si ilaalu sa'aatii ma si wajjin ciise irraatiin ka'ee bilookaa si godha miiseejjii sitti barreessu galagalee si ilaalu sa'aatii ma si wajjin ciise sanarraan kaasee Dhiirri ijoollee shamara keenya dhaggeeffadha. Dhiirri dubartii akkamii bultiif barbaada beektu? Dubartii akkamii haadha manaatii otoo godhadhee fedha beektu? Dhiirri tokko ati shurrubbaa qabaatteefis miti. Ati malkii qabaatteefis miti dhiirri tokko kan si jaallatu. Dhiirri tokko yoo ati hojii kee irratti xiyyeeffannoo qabaatte yoo ati waa'ee jiruuf jireenya kee eessaaniin ba'a eessaaniin gala yoo ati dubartii karooraa qabdu ta'e karoora cimaa qabaattee karoora kee sana bakka gaachuuf bakka karoora kee sanaatti nama tattaafatu yoo taate dubartii safuu beektu yoo taate dubartii namaaf yaadu yoo taate dubartii kaayyoo ishee beektu yoo taate dubartii akkasii jaallatayeera. Dubartii hojii faana buutee baatu malee dubartii hiiqattee dibattee miikee hajii kana godhattee ani bareedina qaba ani shurrubbaan qaba ani dabbaan qaba ani jisimii bareedaan qaba jettee jechaa oltu miti mangadaa gubbaa ani makiinaan qaba dubartiin tokko ani makiinaan qaba fa ani bareedinan qaba jettee asumarra shangalalala jechaa oltu miti dhiirri kan jaallatu dubartii kana dubartii akkasii yoo jaallate iyyuu dhiirri itti fayyadamee irraa fayyadamee deebi'a malee jireenyaaf hin godhatu. Dhiirri yoomillee dubartii jabduu dubartii kaayyoo qabdu dubartii beekumsaa qabdu bareedde somaa miti fokkiste somaa miti yoo bareeddes alhamdulillah galata waaqaa jettu yoo fokkistes alhamdulillah galata waaqaa jettee bareedisan ishee sanattis fokkina ishee sanattis galata kee yaa waaqayyoo jettee hojii isheetti xiyyeeffattee jecha namaaf bakka kan hin qabne namni maannaan jedha jettee hojii ishee sanarraatii kan duubatti hin deebine dubartii kaayyoo qabdu dubartii jabduu dubartii beekaa haalaa fi amalli isheetii dubbii isheetii deemsi isheetii namatti tolu dubartii safuu beektu dubartii
Abbaa manaa fi haadha manaatu jiru. Abbaa manaa fi haati manaa kunis sarraatanyaa yookaan hojjettuu mana keessaa qabu. Haati manaa kun sim jettee abbaa manaa ishee kana hin shakkiti turte. Isheenis yeroo hundumaa hin shakkitii hin eegdiin turte. Kan biraas nama hojjetaa dhiiraas qabu turan. Isheenis abbaa manaa ishee kana yeroo hundumaa jechoota hin taane jettiin. Guyyaa tokko halkan keessaa 8:00 kaatee yeroo bakka ciisicha micattii dhaqxuuni mucittiin sagalee dhageessaa turte. Maalidha jettee suuta jettee gaafa dhageessuuni waan saashii dhibe. Saniin booda isheenis maal hojjetaa jirta asii jettee maqaa abbaa manaa ishee sun dhooftee waamteen. Gaafa ishee maqaa abbaa manaa ishee sun dhooftee waamtuuni inni barrii eegusu yookaan inni hojjetaan dhiiraa mana isaanii sun fiigee mana keessaa gadi ba'e. Gaafa inni mana keessaa gadi ba'u isheenis mucattiin mana keessaa sun baay'ee naatee eenyudha inni jettee itti dubbatte. Isheenis isadha. Humnaan dhufee yeroo baay'ee na daffaraa ture. Ani garuu isin itti himuun sodaadhe jettee itti dubbatte. Isheenis gara abbaa manaa isheetti deebitee yoo ilaaltu abbaa manaa ishee bakkuma isheen jirtu ciisaa jira. Saniin booda baay'ee rifattee dhaqxee ciifte dubbanne. Inni garuu kana hunduma quba qaba. Saniin booda barii kaatee isheenis akkuma nama nagaatti hojii isheetti fufte. Innis waamee teessisee ilaamee jedheen. Yeroo hundumaa jecha naan jechaa turte. Na shakkaa turte. Ani garuu akka keetii miti. Yeroo kamuu wanta ati jettu kanaa fi wanta ati haasoftu kana keessa hin jiru jedheetti dubbate. Isheenis maal argitee maal taanaan kana na gaafata jettee gaaffii isheetti ta'e. Saniin booda innis situ barbaade waan ta'eef jedhee ka'ee biraa deemeen. Saniin booda dubartoota gara biraa jaallachuu eegale. Isheenis namoota baay'ee bira biratti arguu jammarte. Kuni seenaa namootaati. Waan tokko siin jedha. Nuti dubartoonni abbaa manaa gaarii yookaan abbaa manaa dubbanne tokko yoo argine shakkina. Tasumaa kun ta'uu qabu. Yeroo hundumaa abbaa manaa keellee yoo shakkite suuta jedhii irratti ilaali malee abbaa manaa keetiin kana goote nama faana turte abaluu faana turte dhufte eessa bulte jettee abbaa manaa kee gaafatti. Kaati abbaa manaa kee gaafattu yoo ta'e isaaf karaa banuu keeti. Kanaaf shamarran yeroo kamiyyuu taanaan abbaa manaa keessan hin shakkina. Yoo shakkitanis icciitii keessan namatti baastanii ni miinaa yookaan isattillee fuula nagaa hin qabne yookiin fiilingii haaraa tokko ittiin agarsiisina. Yoo akkas ta'ee suma sababa ta'ee fi akka inni deemu yookaan akka inni gara biraa dhaqu kan godhu mataa keeti. Kanaaf qalbeeffadhaa lafa nagaa bulaa. Abbaa manaa kee faana baroota dheeraa wajjin jiraachuu barbaaddaa? Wantoota nama siin jedhu kana yoo goote abbaa manaa kee faana bara kee muluu wajjin jiraachuu dandeessa. Tokkoffaarratti abbaa manaa kee kabaji. Abbaa manaa kee kabaju yoo ta'e, abbaa manaa kee iddoo laattoo ta'e, abbaa manaa kee akka sarraatanyaa keetti yookaan akka daa'ima keetti olifachaa gadifachaa akka barbaadetti ergachaa wajjin jiraata yoo ta'e, choo sii dhumate. Abbaa manaa kabaji. Hiriyoota isaa birattis, maatii isaa birattis, hawaasa naannoo birattis maqaa dachaa yookaan dirribii isin yookaan maqaa gaarii waamuu filadhu. Lammaffaa abbaa manaa kee faamilii laadhu. Fakkeenyaaf dubartoonni tokko abbaa manaan isaanii waan tokko yoo hojjetee gale. Ollaa isaanii irraa immoo namoonni tokko abbaa qabeenyaa yoo ta'e. Isanni hojjetee galee dhiiftee isa abbaa qabeenyaa sun faarsiti. Isan nasii xiqqoo hojjetu dhiiftee isa abbaa qabeenyaa achiisuun inni akkas godhe, inni makiinaa bite, inni mana bite, inni immoo akkana godhe, inni immoo haadha manaa isaaf kana godhe jetta yoo ta'e sii dhumate. Garuu abbaa manaa kee xiqqoo inni hojjetee irra dhaabattee jabaadhu ni dandeessa. Bormoo kanatti baana. Yoo jetteeni haamlee horachaa jabaachaa deema. Gaafa sun jijjiirama guddaan isin gidduutti dhufuu danda'a. Inni sadaffaa qulqullina. Ati
Fakkeenyaaf dhiirri tokko gaafa otoo fuudhiin jiraatuu fi gaafa fuudhee jiraatu garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf dhiirri lama gaafa waliin galanii yookaan mana kiraa keessa wajjin jiraatanii akka dubartii suniitti jiraatan. Sababni isaayyuu yoo barbaade asumatti baafatee yoo barbaade asumatti nyaatee jiraata. Garuu gaafa dubartiin tokko isatti dabalamtu akkasumatti. Kanaaf ati abbaa manaa keetti gaafa dabalamtu qulqullina mataa kee akkasuma qulqullina mana keessanii yoo eegde. Kana jechuun koo si qofaatu hojjeta miti osoo hin taane. Innis hojjetee si gargaaree bakka si gargaaru malutti si gargaaree. Ati keessattuu mataa keetiin of yoo eegdate ta'e jiraachuu dandeessa. Inni sadaffaa arfaffaa bilisummaa sammuu kenneef. Fakkeenyaaf shamarran tokko dhiirri tokko gaafa isaan biraa bahee yookaan manaa gaafa inni gadi bahee ol deebi'u yoo xiqqoo sa'aatii tokko sa'aatii lama turee gale. Eessa dhaqxe? Eessaa dhufta? Eessa turte? Balaa buusu. Akkas miti. Abbaa manaan kee akka inni deemee hiriyoota isaa faana bashannanu, akka inni deemee hiriyoota isaa faana yeroo gaarii dabarsu bilisummaa sammuu kan inni argatu. Yaada gaarii, yaada nama hawwatu akka inni yaadu yeroo kenneef. Kana jechuun koo gaafa inni iddoo tokko manaa gadi bahee eessa dhaqa, eessa dhaqxe, eessaa dhufte jettee yeroo inni bahus eessa dhaqa yoo jette, yeroo inni dhufus eessaa dhufta yoo jette gufuu taata. Gufuu balbalarraa namni buqqifne taata. Kanallee hin godhin. Amma danda'amaa ta'e abbaa manaa kee amaniitu yeroo laaddu. Wantoota isin jedhu kana yoo goote yoomiyyuu taanaan abbaa manaa keetti wanti gargar si baasu hin jiru. Lafa nagaa bulaa.